the exponential functions in their graphs. Har ammoo kan nuti ilaallu paartii kana jalatti exponential function fi graafiin isaa maal fakkaata isa jedhu graafii exponential function kaasuudhaan ni ilaalla jechuudha. Akkasumas propertiin graafii sanii maal fakkaata isa jedhus ni ilaalla jechuudha. Jalqaba irratti gara graafichaa isoo hin deeminiin duratti seerota tanniin ilaaluu qabna jechuudha. The function f of x equal to b raised to x where b is greater than 0 and b is different from 1 defines as exponential function. F of x in yero b raised to x ta'uunatti b maal ta'uu qaba? Greater than 0 ta'uu qaba. Akkasumas b tokko ta'uu qabu jechuudha. Kana jechuun negatiivaa fi 0 illee ta'uu qabu akkasumas 1 illee ta'uu qabu jechuudha. Akkana kanaan maal jennaani? Exponential function jennaan jechuudha. Example isaa isaan kanneen akkuma argitan beeziiwwan yookiin ammoo b kan jennuun kunniin hundi isaaniitu maalidha? Positiiva jechuudha. Positiiva kanaafuu isaan kanneen maal jennaani? Exponential function jennee waamna jechuudha. 2.21 Graphs of exponential function. Graafiin isaa maal fakkaataa ilaallu. Let us now consider the graphs of some of the above exponential function so that we can explore some of their properties. Mee graafichi sun kaasanii duratti maal ilaaluu qabna? Property wanitti jira jechuudha. Property isaa maal fakkaata isa jedhu ilaallee sanboota gara graafii kaasutti deemna jechuudha. Property san beekuun dirqama waan ta'eef. Basic properties. Graafichi yookiin ammoo f of x inni jennuun kun gosa lamatu jira. Kana jechuun yeroo b kun greater than 1 yeroo ta'e fi akkasumas between 0 and 1 yeroo ta'e ilaallaa jechuudha. Lamaanuu seerota garaagaraa qabanii pointiiwwan isaanii hedduu wal fakkaata garuu ammoo wantoota muraasaan wal caalan jechuudha. Isaas ni ilaalla. Amma kan nuti ilaallu b raised to x yeroo kamii yeroo b greater than 1 ta'e ilaallaa jechuudha. Property in jalqaba the domain is the set of all real number. Domain isaa maalidha? The set of all real number. Lakkoofsa real number kamiyyuu galfatu dandeenya jechuudha. Negative galfatu dandeenya, 0 galfatu dandeenya akkasumas positive illee galfatu dandeenya jechuudha. Kana jechuun domain kan jennuun lakkoofsa bakka x galfannu kana. B raised to x jechaarra kanaafuu x akkuma argitan b powerii b ta'ee jira. Kanaafuu bakka x san lakkoofsonni galfannu maal jedhamanii? Domain jedhamanii waamamu jechuudha. Kanaafuu negative illee galfatu dandeenya, 0 illee galfatu dandeenya akkasumas positive galfatu dandeenya jechuudha bakka x. Kana jechuun maal jechuu dandeenya? b raised to minus 2 jechuu dandeenya. B raised to 0 jechuu dandeenya. B raised to positive keessaa lakkoofsa barbaadne fakkeenyaaf 3 jechuu dandeenya. Haala kanaan doomeniin bakka x kana galfannu kun lakkoofsa bakka x galfannu negative ta'uu danda'a, 0 ta'uu danda'a, positive ta'uu danda'a jechuudha. Kanaafuu maal jennaani? The set of all real number jennee waamna jechuudha isa kana. Property in lammaffaa immoo the range is the set of all positive real number. Range isaa immoo maal ta'a? Kana jechuun range jechuun lakkoofsa fakkeenyaaf b raised to x jechaadha. Bakka x kana lakkoofsa galfannee b nis lakkoofsa jechuudha. Hundeedha waan ta'eef b kun yeroo mara b ta'u lakkoofsa galfatu dandeenya isa kana. Lakkoofsa akkamii? Lakkoofsa greater than 0 ta'e yookiin ammoo between 0 and 1 ta'e galfatu dandeenya jechuudha. Kanaafuu yeroo lakkoofsa akka isaan galfannu maal ta'a yeroo kamiyyuu positive arganna. Power isaa bakka x kana yoo negative goonillee maal arganna? Positive arganna jechuudha. Fakkeenyaaf 2 raised to x soo inni 2 raised to x soo inni bakka x kana maal galfatu dandeenya? Negative galfatu dandeenya jennee jirra. Jalqaba positive galfannu. 2 raised to 1 yoo jenne maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 raised to 0 maal ta'a? 1. Lakkoofsa kamiyyuu poweriin isaa 0 ta'e taanaan 1 ta'a jechuudha. 2 raised to minus 1 yoo jennu maal ta'a? 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2. Akkuma property isaa kan asiin dura ilaalle keessatti ilaalle jirra jechuudha. Maayinasiin kun maal gooti? Gara jalaa deebisuudhaan kana jechuun 2 raised to minus 1 jechuun maal wajjii wal qixa? Equal to 1 over 2 raised to the power of 1. Kana jechuun 2 the exponent of or the power of 1 jechuun ammoo 2 dha waan ta'eef 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan maal godhuu dandeenya? Yeroo negative galfannullee maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. 1 over jedhee positive ta'a. Kanaafuu
1 over yeroo jennu kana 1 over 2 yeroo jennu fakkeenyaaf 0.5 dha. Kanaafuu inni kun maalidha? Positive jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yeroo negatiiva galfannu negatiiva illee yeroo galfanne positive yeroo galfanne 0 yeroo galfanne yeroo kamiyyuu maal arganna? Positive arganna jechuudha. Kanaafuu range isaa maal ta'a? The set of all positive real number ta'a jechuudha. The set of all positive real number. Kanaafuu doomeenii fi doomeenii yeroo kamiyyuu negatiiva galfachuu dandeenya, positive galfachuu dandeenya, 0 galfachuu dandeenya. Range garuu wanti nuti argannu sun yeroo kamiyyuu maal ta'a? Positive ta'a jechuudha. Property sadaffaan ammoo the graph includes the point 0, 1. That means the y-intercept is 1. Y-intercept maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun point kana tuqee darbaa jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? 0, 1 jechuun the y-intercept jechuudha. The y-intercept is 1. Y-intercept jechuun maalidha? Bakka x yeroo 0 galfannu y ammoo maal ta'a? 1 ta'a jechuudha. Kana jechuun y-intercept yeroo jennu yeroo kamiyyuu bakka x maal galfachuu qabna? 0 galfachuu qabna. X-intercept yeroo jennu ammoo bakka y maal galfanna? 0 galfanna jechuudha. Kanaafuu lakkoofsi nu argannu isa kana jedha. Fakkeenyaaf 2 raised to x equal to y isoo kan jennu taate 2 raised to x isa jedhu kana irratti bakka x kana maal galfanna? Y-intercept jechaarra waan ta'eef y-intercept maal isin jedheera? Bakka x 0 galfanna. Kanaafuu x 0 ta'uu isaa beekuu qabdine jechuudha. Kanaafuu haala kana yeroo kaanutti x 0 dha, y ammoo maal ta'a isa jedhu haa ilaallu. Kanaafuu 2 raised to 0 ammoo equal to y dha. Kanaafuu y meeqa ta'a? 2 raised to 0 jechuun 1 ta'a jechuudha. Sababa kanaaf 0,1 ta'a jechuudha. Kana jechuun y irratti x axis fi y axis qabna. Haala kanaan y axis dha inni kun y dha, inni kun ammoo x axis dha jechuudha. Isaan kana irratti giraafichi kun bakka y kana eessatti tuqaadha inni kun amma 0,y inni jennu kun waan eessa as yoo ta'e fakkeenyaaf giraafiin kun x ammoo 0 handhuura kana waan ta'eef kanaafuu 0,1 waan kana irra ta'a jechuudha. Isa kana waan yoo kan jennu taate. Kanaafuu giraafiin kun haala kanaan bakka waan kanatti tuqee darbaa jechuudha. Yoo garanaanis ta'e haala kanaan asumatti tuqee darbaa jechuudha. Garuu ammoo x yoomiyyuu tuquu hin danda'u. The graphs of polynomial function yoomiyyuu maal godhuu hin danda'u? X axis tuquu hin danda'u jechuudha. Itti dhiyaataa deema malee x axis inni jennu isa kamidha? Sarara kana jechuudha. Sarara kana yoomiyyuu hin tuqu jechuudha. Kana jechuun haaluma kanaan maal ta'a? Asii yoo itti dhiyaatu taate haala kanaan kana ol ka'aa deema jechuudha. Kanaafuu x kana tuquu hin danda'u. Maaliif 2 raised to x equal to y jennee jira. Kanaafuu x intercept yeroo barbaadnu y 0 dha. 2 raised to x equal to 0. 2 kana paawarii isaa kana yoo maal goote 0 sii kenna. Isa kana tilmaamuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf positive keessaa waan yoo kan fudhannu taate 2 raised to 1 maal ta'a? 2 raised to 1 maal ta'a? 2 ta'a jechuudha. 2 raised to minus 1 ammoo 1 over 2 ta'a jennee jirra. 1 over 2 dha. 2 raised to 0 no. 2 raised to 0 ammoo 1 ta'a. Kanaafuu lakkoofsa xixiqqaan isa kanniin waan ta'eef 0 fudhannee irraa positive keessaa ammoo xiqqaa fudhannee irraa negative keessaa xiqqaa fudhannee irra. Kanaafuu inni kun xiqqaa osoo hin ta'in negative keessaa minus 1 guddaadha jechuudha. Guddaadha. Lakkoofsi biraatis yoo fudhannee 0 point jedhee akkasitti deemaa lakkoofsa yoo nu kenna malee maal ta'uu hin danda'u? 0 ta'uu hin danda'u. Kanaafuu leevilii olaanootti gara kutaa olaanootti jiraatuun malaa garuu ammoo leevilii kanatti lakkoofsi paawariin isaa fakkeenyaaf 2 raised to x jennee equal to 0 yoo kan jennu taate bakka x kana galee ka 0 nuuf godhu leevilii kanatti hin argannu jechuudha. Leevilii kanatti argatuu hin dandeenyu. Kana jechuun constant polynomial function jechuudha inni kun. Constant polynomial function keessaa 0 dha. Kanaafuu digirii isaa beekuu hin dandeenyu jechuudha. Leevilii kanatti kan digirii isaa hin beekamne polynomial function keessaa isa kamidha? 0 dha jechuudha. Polynomial function unit 1 keessatti ilaallee jirra. f of x equal to 0 yoo kan jennu taate. Kana jechuun paawariin isaa maal ta'a? Paawariin isaa leevilii kanatti hin beekamu jechuudha. Kan leevilii isaa kanatti kana keessatti paawariin isaa yookiin ammoo digiriin isaa hin beekamne maal ta'a? 0 ta'a jechuudha. Kanaafuu sababa saniif x interceptii tuquu hin danda'u jechuudha.
The function is increasing. The function is increasing. Functionin kun yookiin ammoo graafiin kun guddataa deemaa jedha. Guddataa deema. Kana jechuun yeroo x'n guddataa deemu innis walumaan ol guddataa deema graafichi kun. Yeroo ammoo x'n xiqqaataa deemu ammoo maal ta'aa deema gara x'tti gara maayinasii kanatti innis xiqqaataa deemaa jechuudha. Kana jechuun yeroo kaasnu ilaalla. Kun ammoo b raised to x dhaafi. Akkuma isin jedhe polynomial exponential function keessatti graafiin isaa lamatu jira isin jedheera. Kana jechuun yeroo maaliiti? Yeroo biin kennu kun yookiin ammoo beeziin kun yeroo positiiva ta'uu fi yeroo ammoo between 0 and 1 yeroo ta'u isin jedheera. Kanaafuu maal ta'a? Yeroo positiiva ta'u kana garan irraa ka'uudhaan x'n garanaan fakkeenyaaf -2 yoo kan jennu taate -1 dha. 0 1 2. Kana jechuun -2 xiqqaadha. 2 ammoo guddaadha. Yeroo -2 bira jiru kana itti dhiyaataa jechuudha. Naannoo kanarraa yoo kan ka'u taate asitti waan isin jedheera waan irratti tuqee darbu qabaa jechuudha. Kanaafuu giraafiin kun maal ta'a deema? Kaasnee ilaalla. Haala kamiin vaaliyuu isaa akka itti galchinee ilaallu ni baranna jechuudha. Kanaafuu maal ta'a? Asirraa ka'uudhaan haala kanaan ol ka'aa deemaa jechuudha. Sababni inni ol ka'uuf ammoo maaliif? Look, asitti yeroo ilaaltan -2 yeroo ilaallu kana xiqqaadha jechuudha inni kun. Xiqqaadha. Kanaafuu gara xiqqaa kanaan itti dhiyaatee jira, gara xiqqaatee jira innis. Yeroo ammoo x'n -1 ta'e xiqqishu guddatee jira. Yeroo 0 ta'us 1 ga'ee jira. Yeroo 1 ta'us guddatee jira. Yeroo 2 ta'u ammoo haala kanaan ol guddatee jira jechuudha. Kanaafuu maal ta'aa deema? Haala x'n dabalaa deemuun giraafichis ol guddataa deemaa jechuudha. Giraafiin inni lammaffaan ammoo b raised to x yeroo maal ta'e isin jedhe yeroo beeziin between 0 and 1 yeroo ta'e between 0 and 1 kana jechuun 0 point something yeroo waan akka isin ta'u taate maal ta'a? Garan irraa ka'a. Garan irraa ka'a jechuudha. Garan irraa ka'uudhaan haala kanaan ol guddataa deema. Kanaafuu yeroo kana maal ta'aa jira? Asitti akkuma argitan tuun kun maalidha? Guddaa isin jedheera x keessa. -1 ammoo xiqqaadha. Kanaafuu 2 kana bira yeroo jiru kana maal ta'e? Giraafiin isaa akkuma argitan xiqqaadha jechuudha. Itti dhiyaatee jira. Yeroo ammoo -2 xiqqaadha waan ta'eef yeroo x'n xiqqaate ammoo inni maal ta'e? Ni guddate. Kanaafuu haala kanaan giraafii isa lammaffaati inni kun kan ammas ni kaasuun kan ganaa ilaaluu ennu jechuudha. Property isaanii ilaalla. Kan nuti amma ilaalaa jirru isa kana. Kanaafuu maal ta'aa jira? Increasing ta'aa jira jechuudha. Guddataa deemaa jira. Kanaafuu inni afuraffaan the function is increasing inni jedhu isa kana ibsaa jechuudha. Shanaffaan ammoo the value of the function are greater than 1. For what? X is greater than 0 and between 0 and 1 for x is less than 0. Maal jechaara? Functioniin kun maal ta'a? Greater than 1 tokkorra guddataa jechuudha. Yeroo maal ta'e? Yeroo x'n greater than 1 ta'e. Yeroo x'n fakkeenyaaf 2 raised to x isuma kanaa fudhannu 2 raised to x fakkeenya yoo fudhatan nama gala waan ta'eef 2 raised to x kana yoo kan fudhannu taate yeroo x'n greater than 1 ta'u greater than 1 yeroo kan ta'u taate maal ta'a jennee jirra? Sorry. Yeroo x'n akkasuma yeroo x'n greater than 0 ta'u innis maal ta'a? Greater than 1 ta'a jechaara. Kana jechuun 2 raised to 1 jennuun greater than 0 dha waan ta'eef x'n greater than 0 waan ta'eef kan 0 ta'anu fakkeenyaaf tokkumaa fudhannu. Tokko yeroo fudhannu 2 raised to 1 maal ta'e? 2 ta'e jechuudha. Kanaafuu inni kun maalidha? Greater than 1 dha jechuudha. Greater than 1 dha. Amma immoo maal jedha? Ammas between function makaatu between 0 and 1. Kana jechuun 0 point something jechuudha. 0.5 0.6 waan akkana kanneen ta'uu danda'a. Kanaafuu between 0 and 1 yeroo kam? Yeroo x'n less than 1 ta'e. Yeroo x'n less than 1 ta'e. Kana jechuun fakkeenyaaf 2 raised to less than 0 jechuun minus 1 yoo kan fudhannu taate maal ta'a? 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2 dha. Lakkoofsota akkana kanneen qabatu qabdan. Fakkeenyaaf 3 raised to minus 1 yoo jedhe maal ta'a? 1 over 3 ta'a jechuudha. 4 raised to minus 2 yoo jedhe fakkeenyaaf 1 over 4 square jechuun maal ta'a? 1 over 16. Maayinasii kanatu gara jalaa gad deebisaa jechuudha. 1 over jedhee maal ta'a? Maayinasiin kun irraa baduudhaan haaluma argaa ta'in haala kanaan gad deebi'aa jechuudha gara jalaa. Okay, 5
minus 2 yeroo ta'e maal ta'a 1 over 5 square equal to 1 over 25 kana jechuun 0 point something ta'a jechuudha yeroo hirrutti hirtanii ilaaluu dandeettanii 1 over 2 yeroo hirru fakkeenyaaf 0.5 ta'e kanaafuu bakkam jira 0 fi 1 gidduu jira jechuudha 0.5 yeroo jennu kanaafuu sababni inni haala san ta'uu danda'eef between 0 and 1 yeroo 1 inni ta'eef 2 raised to minus 1 yeroo jennu 1 over 2 jennee jirra 1 over 2 ammoo 0.5 jennee jirra kanaafuu 0 1 jennee haala kanaan xiyya lakkoofsa yookaan kaafannu taate bakka mitti argamaa walakkaa isaaniitti argamaa jechuudha 0.5 yeroo kamiyyuu yeroo x'n less than 0 ta'e kana jechuun negatiiva yeroo inni ta'e kamiyyuu jechuudha yeroo negatiiva ta'e kamiyyuu maal ta'a jidduu kanneen lamaan ta'a jechuudha giraafichi kun jidduu 0 fi 1 kana ta'a jechuudha kanaafuu inni shanaffaan isa kana ibsaa jechuudha the graph approaches the x-axis as an asymptote on the left in the increase without bound on the right kun ammoo maal jedha giraafichi kun giraafiin nuti kaasnu kun x itti haala kamiin akka dhiyaatu ibsuudhaaf jechuudha x garamiin itti dhiyaata garamiin irraa guddata kana jechuun yeroo x gara negatiivitti jiru x gara negatiivitti yeroo jiru negatiiv kan jennu garanaa jechuudha positive kan jennu ammoo garana kanaafuu giraafiin haala kamiin ka isin jedheera giraafiin ammaa kun asitti waan yoo kan ta'u taate haala kanaan ka isin jedheera kanaafuu giraafichi kun maal ta'a giraafii isitti aanu ammoo property biraa qaba isin jedheera isanii ilaalla kanaafuu gara x minus x inni kun garanatti minus x jechuudha garanatti ammoo x dha positive kanaafuu gara maalitti maal jedhama asymptotes on the left gara bitaatti asirraa gara bitaatti minus dha waan ta'eef x kun maal jedha garasitti itti dhiyaataa gara x itti dhiyaataa jedha gara mirgaatiin ammoo gara positive kanaatti yeroo deemnu ammoo maal ta'a deema increasing ta'a deemaa jechuudha without bound on the right gara mirgaa kanaan ammoo daangaadhaan malitti maal ta'a deema guddataa deemaa jechuudha guddataa deema kanaafuu propertiin inni giraafichi kana isa kana fakkaata isa itti aanu ammoo ni yaa ilaallu propertii inni kun ka jalqabaati yeroo kamiiti ka b raised to x ta'ee kan b'n greater than 1 ti between 0 and 1 yeroo ta'e hoo maal ta'a isa jedhumee haa ilaallu propertiin inni itti aanu isa kana innis maalidha b raised to x f of x b raised to x dha garuu ammoo b'n eessa jira 0 fi 1 gidduu jira jechuudha 0 fi 1 gidduu jira has the following basic properties the domain is the set of all real number domain isa maalidha all real number idha all real number bakka x kan galfatu dandeenyu lakkoofsa real number kamiyyuu galfatu dandeenya kanaafuu kareefi wajjin wal fakkaata jechuudha the range is the set of all positive real number kunis kareefitii wal fakkaata positive ta'a jechuudha fakkeenyaaf between 0 and 1 isa jedhu kana kamaa fudhannu 0.5 yaa fudhannu 1 over 2 kana yeroo fudhannutti the power of x jennee barreeffannaa jechuudha haala kanaan isa kana amma kan nuti irratti xiyyeeffatu qabnu 0.5 jidduu kamitti argama jidduu 0 fi 1 tti argama waan ta'eef kanaafuu isa kana fudhannee haa ilaallu kana jechuun yeroo bakka x kana isa kana ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya salphisuu dandeenya jechuudha isa kana equal to 1 over 2 maal isin jedhee reef 1 over 2 2 raised to minus 1 ta'uu danda'a maaliif inni kun gara jalaa yeroo gaddeebu 1 over 2 waan ta'uuf 1 over 2 isa kan ta'a jechuudha the power of x kanaafuu 2 the power of minus 1 times x minus x dha jechuudha kanaafuu isa kanaan hojjechuu dandeenya jechuudha haala kanaan jijjiirree lakkoofsota akkana kana yoo isin kenname jijjiiruu dandeettan jechuudha fakkeenyaaf 1 over 3 the power of x yoo kan jedhu taate maal ta'a 1 over 3 jechuun 3 the power of minus 1 x waan alaan jirtuuf times x kanaafuu 3 the power of minus x ta'a jechuudha haala kanaan yoo isin kenname jijjiirtanii karaa salphaa ta'een hojjechuu dandeettan jechuudha 1 over 2 galfatu caala 2 the power of minus x isa jedhu kana bakka x kana galchitanii minusiin yoo minusii ta'e wal balleessaa yoo positive ta'e immoo minusii ta'a haala saniin hojjechuu dandeettan jechuudha kanaafuu maal irratti xiyyeeffatu qabna amma nuti 2 the power of minus x kana irratti xiyyeeffatu qabna jechuudha isa jechuun ammoo isuma kan ta'a jechuudha 1 over 2 the power of x kana waan ta'uuf kanaafuu isa kana wal jijjiirree haala saniin hojjechuu dandeenya jechuudha
The graph includes the point 0.0,1 that is the y-intercept is 1. Haga sitti waluma fakkaata jechuudha. Sadaffaanis jalqabaa saniin waluma fakkaata. Afuraffaa irraa immoo garagara ta'a jechuudha. Kana jechuun 0.1 kun ammoo haala kamiin ta'e yoo jennee kan ilaalu taate maal jennee jirra? 2 the power of minus x equal to y. Y intercept yeroo barbaadnu x 0 goona. Kanaafuu 2 the power of minus 0 equal to y. Minus 0 inni waan barreessuu hin dandeenyeef 2 the power 0 minus is positive is miti waan ta'eef kanaafuu 0 equal to y. Kana jechuun yeroo x 0 ta'uudha. X 0 dha. Y ammoo maal ta'uu edda isa jedhu barbaaduu deemaa irraa jechuudha. Kanaafuu 2 the power of 0 jechuun lakkoofsa kamiyyuu paawariin isaa 0 ta'e taanaan maalidha? 1 equal to y. Kanaafuu y maalidha? 1 ta'a jechuudha. Y 1 ta'a. Kanaafuu maal ta'e 0.1 ta'e jechuudha. Kanaafuu agasitti saniif wal fakkaata ta'e kana jechuun kunis 1 irratti tuqaa jechuudha. Kunis 1 yoo kan as ta'u taate kan jalqabaa garanaa kaanii ol deemaa turre. Ka ammaa garuu garamii kana garanaa ka'uudhaan haala kanaan kaasnaa jechuudha giraaficha. Kanaafuu 0.1 isuma kan ibsuudhaaf jechuudha. Pointii kan ibsuudhaaf. Inni biraa immoo yeroo galfattanitti 2 the power of minus x isa jedhu kan yeroo galfattanitti bakka x fakkeenyaaf x equal to minus 2 yoo kan galfannu taate isa kana shawadamuu qabdan jechuudha. Maal jechuu barbaadeeti? 2 the power of minus into jettanii hojjechuu qabdan. Maaliifi minus tun ala jirti. X ammoo minus 2 dha. Gaduma fuutanii 2 the power of minus 2 yoo ka jettan taate sirrii miti jechuudha. Maaliifi asiin minus waan jirtuuf x ammoo kophaa isaatti maalidha? Minus 2 dha. Kanaafuu into minus 2 jettanii hojjechuu qabdan jechuudha. Into minus 2 maal ta'a inni kun amma? Minus if minus kunniin lamaan positive wal godha yeroo wal baay'isutti. Kanaafuu 2 the power of 2 equal to 4 ta'e jechuudha. Kana jechuun yeroo gara maayinasiitti deemnu amma maal ta'ee jira? Positive ta'e. Positive ta'e jechuun ammoo guddate jechuudha. Giraafichi kun ol guddataara. Jalqaba irratti ammoo giraafii property jalqaba ilaalee irratti ammoo yeroo maayinasii galchinu 2 the power of x yeroo maayinasii galchinutti maal ta'e 1 over fakkeenyaaf minus 2 yeroo galchinutti 1 over 4 ta'e jechuudha. 1 over 4 dha. Kun ammoo maal ta'e? 4 ta'e. Kanaafuu maal ta'e? Inni kun akkuma argaa jirtan faallaa walii ta'e jechuudha. Compare godhaa deemuu qabdan jechuudha. 2 the power of x fi 2 the power of minus x isa kana. Kanaafuu yeroo maayinasii galfatnetti inni kun maal ta'e? Minus 2 yeroo galfanne fakkeenyaaf minus 2 yeroo galfannetti 1 over 4 ta'e inni kun. Inni kun ammoo 4 ta'e jechuudha. Garaagarummaa isaa haala kana ilaaluu dandeettan jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo ammoo positive galfannu positive lama yoo galfanne fakkeenyaaf 2 the power of 2 yoo kan jennu taate maal ta'a inni kun? 4 ta'a. 2 the power of minus x kanarratti ammoo 2 the power of minus into bakka x maal galfannaa? 2 galfanne inneerra. Kanaafuu inni kun maal ta'a? 2 the power of minus 2 dha. Kana jechuun ammoo 1 over 4 ta'a jechuudha. Faallaa walii ta'aa jiran kun akkuma argitan inni kun 4 inni kun ammoo 1 over 4 ta'a. Afuraffaan ammoo maal jedhaa? The function is decreasing. Ka jalqabaa irratti maal jenna? The function is increasing jenne guddataa deemaa inni. Kana jechuun yeroo x guddatu innis guddataa deemaa jira jenne ka jalqabaa irratti. Kana irratti ammoo yeroo x guddatutti inni ammoo xiqqaataa deemaa. Kana jechuun fakkeenyaaf akkuma argitan haala kanaan kaafamee isin jedhee jira garaan irraa ka'uudhaan akkanatti ol deema. X garamiin guddaadha gara positiva kanaan. Garaan ammoo xiqqaadha. Kanaafuu yeroo x guddate inni maal ta'e? Inni xiqqaate. Giraafiin kun yeroo x xiqqaate ammoo inni ammoo guddate jechuudha ol ka'e. Kanaafuu faallaa waliiti jechuudha inni kun. The value of the function are greater than 1 for x is less than 0 and between 0 and 1 for x is greater than 0. Functionin kun maal ta'a? Greater than 1 ta'a. Yeroo kam? Yeroo x xiqqaa yookiin ammoo yeroo x negative ta'u. 0 gadi yeroo x ta'u. Akkasumas 0 fi 1 jidduudha. Yeroo kam? Yeroo x greater than 0 ta'u. Ka jalqaba irratti maal jenne? Greater than 1 dha jenne. Yeroo kam? Yeroo x kun greater than 0 kun ammoo less than 0 dha. Kanaafuu garaagarummaa isaa asumatti hubachuu qabdan jechuudha. Between 0 and 1 yeroo kam? Yeroo x greater than 0 jedhe kun. Ka jalqaba irratti ammoo
yeroo x'n less than 0 jedhe. Kana irratti yeroon inni greater than 0 waan ta'u yeroo kam ture kan jalqabaa irratti property jalqabaa irratti yeroo x is greater than 0 ti. Kun ammoo less than 0 ti. Between 0 and 1 kan ta'u property jalqaba ilaalle irratti 0 fi tokko jidduu kan inni ta'u yeroo x'n maal ta'e less than 0 ti. Kun ammoo yeroo x'n greater than 0 ti. Kana haala salphaa ta'een hubachuu qabdan jechuudha. Kana jechuun fakkeenyaaf maal jennee jirraa 2 minus x isa kana fudhataa irraa waan ta'eef kanaafu 2 the power of fakkeenyaaf x'n yeroo less than 0 haala kamiin inni ammoo greater than 1 ta'e isa jedhu haa ilaallu. 2 the power of minus in 2 jennee jalqabnisiin jedhe. Less than 0 fakkeenyaaf maal haa fudhannu 0 gadi lakkoofsi jiru minus 1 haa fudhannu. Minus 1 kanaafuu bakka x maal buufannaa minus 1 buufannaa jechuudha. Kanaafuu minus fi minusiin wal balleessa. Positive wal godha. Kanaafuu 2 the power of 1 ta'a jechuudha. 2 the power of 1 jechuun ammoo 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu maal ta'e greater than 1 ta'e. Yeroo kam yeroo x'n less than 0. Yeroo x'n less than 0 inni ammoo greater than 1 dha jechuudha. Inni itti aanu ammoo 2 the power of minus x. Yeroo kan ammoo maal nuun jedhe between 0 and 1. 0 fi 1 jidduu jiraa nuun jedhe. Yeroo kam yeroo x'n greater than 0. Greater than 0 meeqaa fudhannu 1 maa fudhannu. Kanaafuu 2 the power of minus bakka x maal buufannaa 1 buufanna. Kanaafuu 2 the power of minus 1 jechuudha. 2 the power of minus 1. Kana jechuun 1 over 2 ta'a jechuudha. 1 over 2 jechuun ammoo maalidha? 0.5 dha. 0.5 ammoo eessa jira? 0 fi 1 jidduu jira jechuudha. 0 fi 1 jidduu jira. Kanaafuu haala saniin kan inni ta'uu danda'eef. The graph approaches the x-axis as an asymptote on the right and increases without bond on the left. Asittis maal jedha? Gara mirgaatiin x itti dhiyaataa jedha giraafichi kun. Gara mirgaatiin jechuun gara poozitiivaatiin. Yeroo x'n gara poozitiivaa jirutti giraafiin maal ta'a? Gara x itti dhiyaata. Akkuma argaa jirtan itti dhiyaatee jira jechuudha. Gara bitaatiin ammoo gara leeftiitiin gara leeftii kan jennuun garanaa jechuudha. Garanaan ammoo maal ta'a? Increase without bond to the left. Gara bitaatti boondii malee yookiin ammoo daangaa malee maal ta'a? Guddataa deema jechuudha. Guddataa deema. Kan jalqabaa irratti ammoo kan property kana dura ilaaletti increase garamitti increase ta'a jenne garanatti increase gara mirgaatti. Kun ammoo gara bitaatti. Kanaafuu garaagarummaa isaa haala kanaan wal bira qabdanii ilaaluu qabdan jechuudha. Mee amma fakkeenyota giraafii kana haala kamiin kaasna? Isa jedhu haaluma salphaa ta'een maal fudhannaa? Wantoota lama fudhannee wal bira qabnee ilaalaa jechuudha. Kana jechuun gara mirgaatti yookiin ammoo beeziin isaa greater than beeziin kan maal ta'e kan biin b raised to x. Yeroo kam yeroo biin greater than maal ta'e greater than 1 ta'e. Ammas b raised to x yeroo kam yeroo biin kun between 0 and 1 yeroo ta'e between 0 and 1 kana fudhannee ilaalaa jechuudha. Kanaafuu giraafichi function exponential graafiin kun wantoota lamaan kanniini yeroo beeziin tokko ol ta'ee fi yeroo beeziin jidduu kanniini ta'e 0 fi 1 ta'e ilaalaa jechuudha. Kanaafuu mee kaasnee yaa ilaallu. Mee kanniin lamaan a fi b kana 2 raised to x fi 1 over 2 raised to x yaa ilaallu. Kana jechuun beeziin maal ta'e jira b'n 2 dha. Kanaafuu greater than 1 dha jechuudha inni kun. Kanaafuu property jalqabaa sanii jechuudha inni kun. Property jalqaba ilaalle. Kun ammoo 1 over 2 jechuun 0.5 dha. Kanaafuu between 0 and 1 dha. Kanaafuu inni kun ammoo property amma ilaalle kana jechuudha kan lammaffaa kana. Isa kan ammoo haala kamiin barreessuu dandeenya? Karaa sadiin barreessuu dandeenya. 1 over 2 the power of x isa jedhu kana. Dogongoruu hin qabdine jechuudha. Karaa garaagaraatiin isii kennuu danda'a waan ta'eef 2 the power of minus x jedhee isii kennuu danda'a. Maaliifi 1 over 2 jechuun 2 raised to minus 1 dha. X dha yeroo baay'attu minus x taate waan ta'eef equal to ammas karaa biraatiin isii kennuu danda'a isa kana. Maal jedhee 0.5 the power of x jedhee isii kennuu danda'a jechuudha. Kanaafuu haala kanaan yoo isii kennames kanaan yoo isii kennames kanaan yoo isii kennames inni kun
tokkuma ta'a jechuudha. Garuu ammoo 1 over yookiin ammoo lakkoofsi kun firaakshinii ta'eef qofa maal ta'uu hin qabu yeroo kamuu maayinasii ta'a jennee ilaaluu hin qabnu. Garaagarummaa qabaachuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsi gubbarra jiru kun 1dha waan ta'eef kanaafuu yeroo 2dhaa hirru tokko hin gahu jechuudha. Tokko guutuu hin danda'u. Tokko lamaa yeroo hirru 0.5 akkas ta'ee gahaa waan ta'eef fakkeenyaaf ammoo 3 over 2 isoo jedhe 3 over 2 ammoo maal ta'a 1.5 ta'a 1.5 natti fakkaate akkasuma 1.5 dha jechuudha 1.5 dha. Kanaafuu amma inni kun firaakshinii dha. Waan isin hubachiisuu barbaanne maalidha? Firaakshinii ta'eef qofa yeroo kamuu 0.5 ta'uu danda'a jennee ilaaluu hin qabnu jechuudha. Propertii lammaffaa fudhatin jennu maaliif lakkoofsi gubbaa kan jalaa irra xiqqaa ta'e guddaa ta'e taanaan maal ta'a inni kun beezii isaa greater than 1 dha jechuudha. Kan jalqabaa kanaan wal fakkaata propertiin isaa isa kanaa wal fakkaata jechuudha. Maal jennee irra beeziin kun maal ta'a jennee jirra biin greater than 1 yeroo ta'e jenne. Kanaafuu inni kun amma 1.5 dha waan ta'eef 1.5 ammoo tokko oli. Kanaafuu firaakshinii ta'eef qofa maal hin ta'u between 0 and 1 hin ta'u jechuudha. Yeroo kam yeroon inni 0.5 yookiin ammoo yeroo inni maal ta'u yeroon inni propertii lammaffaa san fudhatu yeroo ka gubbarraa kun numinatoriin kun denominatoriidhaa gadi yeroo ta'u. Kana jechuun 2 over 3 isoo jedhe amma 2 over 3 isoo ta'e propertii kan fudhataa kan lammaffaa san fudhata 0 point something waan ta'eef 0 point jedhee lakkoofsa arganna waan ta'eef kanaafuu propertii lammaffaa fudhataa jechuudha. Isa kan haala kanaan adda baafachuu qabdanii. Kanaafuu mee gara giraafii kaasutti haa deemnu. Amma maal goonaa giraafii kaasuudhaaf jalqaba irratti value kennuu qabna. Value x kanaaf x maal jennee jirra? All real number jennee jirra jechuudha. All real number jechuun ammoo gara negatiivittis fudhachuu qabna, 0 fudhachuu qabna, ammas positive illee fudhachuu qabna jechuudha. Kanaafuu yoo barbaanne maal fudhanna lakkoofsa sadii qofa fudhachuu dandeenya. Kanaafuu maal jennaa x isa kanaan x jennaani isa kanaan ammoo 2 raised to x yookiin ammoo y jechuu dandeenya jechuudha. Isa kana y jennee barreeffachuu dandeenya yoo barbaanne range dha waan ta'eef. Kanaafuu gabatee ni kaafannaa. Gabatee erga kaafannee booda maal goona value kenninaaf jechuudha. Gatii x asirra kenninaaf gubbaa kanarra kun ammoo x itti galfanne x gubbarra kenne kana bakka 2 raised to x jedhu kanatti bakka x kana galfannee value argannu san jala kaa'annaa jechuudha. Kanaafuu maal goona nuti fagoo hin deemne yoo kan jennu taate -2 gara negatiivaatiin -2 -1 0 1 2 jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Yookiin ammoo karaa salphaa ta'een giraafiin kun gara inni itti deemuun beekta waan ta'eef 2 raised to x jechuun beeziin maalidha? Beeziin kun beezii isaa greater than maalidha? Greater than 1 dha waan ta'eef garam deema asiin ol deemu isaan beekna waanii kana tuquudhaan. Kanaafuu nuti amma maal goona isa kana karaa salphaa ta'een kaasuudhaaf maayinasoota keessaa gara maayinasii keessaa -1 fudhannaa 0 fudhannaa 1 fudhannaa jechuudha. Kanaafuu wantoota sadanuu fudhannee jirra bakka kanatti waan isin hubachuu qabdan. All real number jechuu dandeenya jechuudha. Isa kana maaliif maayinasii keessaa illee kun -1 fudhannee jirra 0 fudhannee jirra 1 fudhannee jirra. Kanaafuu amma itti galchine ilaallaa jechuudha. 2 raised to x isa jedhu kanatti amma maal goona ka gubbarraa kana galfanna amma -1 kana x -1 dha. Kanaafuu 2 raised to -1 bakka x -1 galfanna waan ta'eef inni kun gara gadii deebisnee jedheera. Kanaafuu 1 over 2 dha jechuudha. 1 over 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun vaaliyuun isaa kun 1 over 2 dha. Amma ammoo maal goone siitan amma 0 galfannaa jechuudha. 2 raised to x isa jedhu kanatti bakka x maal galfannaa 0 dha. Isa kana galfanna 0. Kanaafuu inni kun maal ta'a 2 raised to 0 equal to 2 raised to 0 jechuun ammoo 1 ta'a jechuudha. 1 inni ta'an ammoo 1 dha. 2 raised to x equal to 2 raised to 1 jechuun ammoo 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti maal barreeffannaa 2 barreeffanna. Sanbooda maal goona amma giraafii kaasuutti deemnaa jechuudha. Giraafichi kaasuudhaaf haala kanaan x interceptii fi y interceptii baasuu qabna jalqaba irratti. Y dha inni kun ammoo x dha jechuudha. Kana jechuun x keessaa maal fudhanne? 1 fudhannee jirra, -1 fudhannee jirra, 0 fudhannee jirra. -1 inni kun -1 dha. Amma ammoo gara y-tti ammoo maaltu jira? 1 over 2 jechuun 0.5 inni kun 0.5
5 ta'a jechuudha. 0.5 dha 1 over 2 jechuun. Kanaafuu asitti maal goonaa 1 yoo kan jennu taate asitti 2 yoo kan jennu taate asitti ammoo 0.5 jechuun 0 fi 1 jidduu waan jiruuf kanaafuu asitti 1 dha inni kun ammoo maalidha 2 dha jechuudha. Kun ammoo 0.5 yookiin ammoo 1 over 2 san ta'a. Value isaa haala kanaan erga kaa'anne amma maal goona wal qabsiisuu qofaa jechuudha. Wal qabsiisuu qofaa yeroo x'n maayinasii ta'u maal jennee jirra yeroo x'n minus 1 ta'u 0.5 yookiin ammoo 1 over 2 ta'a jechuudha. Kana jechuun haala kanaan isa kana bakka irraa ka'uudhaan tartiibuma kanaan dhufuudhaan minus 1 irratti tuqannaa jechuudha. Minus 1 irratti tuqannaa kanaafuu 0.5 bakka kan ta'a jechuudha. Asaan booda ammoo yeroo 0 ta'u ammoo maal ta'a 1 ta'a 1 irratti dhufaa jechuudha. 1 irra dhufaa yeroo 1 ta'u ammoo maal ta'a jennee jirra 2 ta'a. Kanaafuu 1 fi 2 haala kana walii sararattanii bakkam ta'a bakka san ta'a jechuudha. Kana booda isa kana maal goona haala kanaan wal qabsiifna jechuudha. Kanaafuu giraafiin kun maal ta'a jira. Kanaafuu haala kanaan increase ta'aa jira jechuudha. Kanaafuu haala kamiin kaasuu dandeettanii akkuma argaa jirtan minus 1 fudhanne malee haaluma gasiiqaa deemuun maal ta'a x'n haaluma inni gasiiqaa deemuun kunis akkanumatti dhiyaataa deemaa jira jechuudha. Kunis asumaan haala kanaan ol guddataa deemaa jechuudha. Kanaafuu haala kanaan isa kana kaasuu dandeettanii inni itti aanu ammoo 1 over 2 yookiin ammoo b'n maalidha 1 over 2 the power of x or maal jennee jirra 0.5 the power of x or maal jennee 2 the power of minus x. Kanaafuu sadan keessaa ka isinii toletti ilaaltanii hojjetuu dandeettan jechuudha. Inni martinuu tokkuma garuu foormulaa isaa 1 over 2 yeroo hiru maal ta'a 0.5 ta'a. X waan jirtuuf paawariin isaa x dha. Kan ammoo gara biraatiin 2 kana yeroo ol deebisnutti minus paawariin isaa minus 1 ta'a. Kanaafuu minus x ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanaan hojjennu. Kanas maal goona gabatee kaafannaa jechuudha. Akkuma jalqaba kaafannetti gabatee yeroo kaafannutti x value isaanii kennaa fi inni kun x dha inni kun ammoo 2 reessuu minus x dha jechuudha. San booda value isaa ni kennaa fi kanas maal goona minus 1 minus 2 irraa jalqabuu dandeettan minus 3 irraa jalqabuu dandeettan haala isinitti tolan jechuudha. Garuu ammoo karaa gabaabaa ta'een hojjechuudhaaf isa kana fayyadamuu qabna 0 1 san booda maal goona 2 reessuu minus x dha. 2 reessuu minus x kan ammoo maal goona bakka x minus 1 galfanna bakka x ti. Kanaafuu minus ammoo alatti jirti jechuudha. 2 reessuu minus into minus 1 equal to maali inni kun minus yeroo wal balleessu maal ta'a positive 2 reessuu 1 dha. 2 reessuu 1 jechuun ammoo 2 ta'a jechuudha. Kanaafuu inni kun 2 ta'a gabateen kun jalqaba irratti bakka minusitti 2 ta'a jechuudha. 2 reessuu minus x ammas equal to 2 reessuu minus 0 jechuun ammoo 2 reessuu 0 dha. 2 reessuu 0 jechuun ammoo 1 ta'a jechuudha. Kanaafuu asitti 1 dha. Amma ammoo maal goona 1 galfanna. 2 reessuu minus into 1 bakka x 1 yeroo galfannutti 2 reessuu minus 1 dha. 2 reessuu minus 1 jechuun ammoo 1 over 2 dha. 1 over 2 ammoo 0.5 ta'a jechuudha. 0.5 yookiin ammoo 1 over 2 jennee barreessuu dandeenya 1 over 2 or 0.5 ta'a jechuudha. 0.5 kanaafuu amma maal goona gabatee kaasna kanas gabatee sun ta'in x axis fi y axis kaasna jechuudha. X axis y axis kanaafuu x maal irraa kaane minus 1 irraa kaane as 0 dha as ammoo 1 dha. Amma ammoo y ammoo kan nu arganne guddaan maalidha 2 dha 1 dha 0.5 kanaafuu guddaan bakka kana yoo 2 jenneen bakka kana yoo 1 jenneen walakkaan isaa kun ammoo 0.5 ta'a. Kanaafuu yeroo minus 1 ta'u maal ta'a jennee 2 ta'a jenne. Kanaafuu 2 as jira 2 as jira haala kanaan asiin bahuudhaan kanallee asiin ol fiduudhaan eessatti tuqannaa bakka sanitti tuqannaa jechuudha. Yeroo 0 ta'u ammoo 1 ta'a. Yeroo 1 ta'u ammoo 0.5 as jira haala kanaan 1 irra dhufuudhaan tuqannaa jechuudha. San booda giraafichi akkam ta'a haala kanaan ka'uudhaan ol guddataa deema jechuudha. Garanaan guddataa deema
Kanaafuu garaagarummaan kareefiitii fi ka ammaa kareefii asii ol guddate kun ammoo gara irraa ka'uudhaan maal ta'e gara bitaatti guddataa deemaa jira jechuudha. Kanaafuu haala kanaan kan barbaaddan fudhattanii garaagarummaa isaatis isinitti himee jira. Kanniinis yoo 0.5 1.5 jedhee isin kennu taate gara firaakshiniitti waan ta'eef firaakshini sana ammoo gara firaakshiniitti jijjiirtanii san booda isa ammoo yoo barbaaddan bifa kanaan jijjiiratuudhaan karaa barbaaddaniin hojjetuu dandeettanii. Kanaafuu barnoota keenya kan guyyaa har'aa haala kanaan xumurree jira. I think waa'ee giraafii isiniif ife jedhee yaada. Akkasumas seeronni isaa yoo kan isiniif ifu taate karaa koomantiitiin yaada keessan naaf dhiyeessaa. Akkasumas viidiyoo biraa kan nu dalageedhaati natti himaa. Koomantiin keessan ammoo hedduu na jajjabeessa waan ta'eef koomantii naaf kennuu hin irraanfatinaa. Bye.